Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Bu'aa siyaasaaf jecha lubbuu lammiilee nagaa ga'uun gara jabummaa fi maalna dhibdeerraa madda jedhee mootummaa Itoophiyaa komate adda bilisummaa Oromoon. Mootummaan Itoophiyaa naatoo fi marartee uummata Oromoof dhabuun haaraa ta'uu baatus sanarra darbee inumaa lubbuu lammiilee nagaa akka baala harca'uuf dantaa dhabuun mirga uummataa qulqulluu dhangala'uu kanarraa callisuu fi dhoksuuf filachuun isaa hammeenyi inni qabu hagam ulfaataa ta'uu kan agarsiisudha jedhe adda bilisummaa Oromoon. Akkasumas waggoota 5 olii fi ajjechaan qe'ee uummata nagaa Oromoo keessatti raawwatamaa ture har'as furmaata dhabee itti fufee jira jedheeras. Uummanni keenya daangaarraa akka qabdiitti dhimma itti bahamuun yeroo barbaadanitti jumlaan hidhuu, jumlaan ajjeesuu, mana isaa irratti gubuu, qabeenya isaa irraa saamuu akkasumas jireenya isaa dhabamsiisuun ittuma fufee jira ka jedhe ibsi adda bilisummaa Oromoo baase. Keessaayyuu ummatichi ganna 7 darbaniif jiruu fi jireenya dhabee korkodamee takaalamee akka jiru ragaa guutuu waliin argaa jirra jedheera. Humni shororkeessaa maqaa faannoo jedhuun waggootaaf uummata nagaa irratti roorrisu shororkeessuu fi jireenya isaa mancaasaa jiru hojii gooltummaa isaa kana hunda kan raawwataa turee fi ammas itti jiru bakka caasaa mootummaa federaalaa fi kan naannoo jiru jalatti caasaa bulchiinsaa, caasaalee nageenyaa, humna waraanaa, raayyaa ittisa biyyaa iddoo jiranitti uummanni keenya qubsuma daangaarra jiraatu salphinaa fi dhumaatii jaarraa kana keessaa kan isaaf hin malle keessummeessaa jira jedheera. Mootummaan dararaa fi miidhama hawaasa kanaa dhaabsisuuf dadhabe osoo hin taane bu'aa karaa kana argadhu ni caala ejjennoo jedhu qabatee humnoonni hidhatan wayita hawaasatti dhukaasan akka nama hin argine ijarraa qabatu filatee kan jedhutti amanna jechuun komateera. Waggoota 5 olii fi walitti fufinsaan daangaalee Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallagga Bahaa akkasumas kaaba bahaa fi lixa Shaggar akkasumas kaaba bahaa fi lixa Shawaa akkasumas godina Walloo fi kan kana fakkaatan keessatti iddoo iddootti finxaaliyyiin faannoo Amaaraa jechuun of waamu bakka bakkatti ammoo hidhattoonni mootummaas humna finxaalessaa kanaan wal keessatti ijaaramuudhaan uummata keenya irratti yakka seenaa hin irraanfanne dalagsiisaa jiru jechuun dalaganiirus jechuun komateera. Ajjechaan eebila 6 bara 2025 galgala godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona jaardagaa jaartee ganda haroo habootti raawwate kunis faana ajjechaawwan kanaan duraarraa adda kan ta'e miti jedhe abaa'oon. Uummanni keenya xiqqaa haga guddaatti jaarsoliin osoo nafiinis maatiidhaan jumlaan ajjeefamanii iddoo tokkotti awwaalamaniiru. Kaan iddoon buufaman hin baramne qabeenya uummataas daran saamameera. Manni maree nageenyaa har'aa walga'ii irra oole gaaffiin ulaa galaanaatti fufuu qabaa jedheera. Manni maree nageenyaa biyyaalessaa har'a walga'ii dhimmoota adda addaa kaasee irratti dubbataa ooleera. Isa keessaa tokko dhimmi gaaffiin ulaa galaanaa qabaachuu ka'ee karaa nagaa seerawaa fi dippiloomaasiitiin akkuma ammaatti cimee itti fufuu qabaa jedheetu murteesse. Kana malees keessaaf alaan caasaa adda addaa keessa ta'anii ergaa diinarraa raawwachiisuuf goolii kan uuman hojii mootummaa kan gufachiisan sabaa himaalee ololaa fi jibbinsa afarsanii fi warra afarsiisan adda baasuun seeraan gaafachuuf jecha qaamonni nageenyaa fi seeraa cimanii irratti hojjechuu akka qaban manni marichaa ibsa dhuma irratti baaseen beekseera. Manni maree suni dhimmoota siyaasa dinagdee nageenyaa fi dippiloomaasii wal qabatu ka biyya kanaa fi godinichaa irrattis mari'ateera. Hojii haga yoonaatti hojjetame dursee ergaa gamaggamee booda ture. Isa fuulduraatiif ta'uu qaba kan jedhee akeekee kan kaa'e. Mana maree sana kan walitti qabu muummicha ministeeraa yoggaa ta'an raayyaan ittisa biyyaa, poolisiin, dhaabbileen tika nageenyaa fi qaamonni nageenyaa fi qondaalonni biroo keessatti miseensadha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee naannoon daalatti haga mujjaa jiru ganda yuunivarsiitii akka ta'u murteesseera. Naannoon daalatti yookaan 4 kiiloo jedhamu ka'ee haga mujjaa yookaan shiroo meedaa ka jiru ganda yuunivarsiitii akka ta'e hojiin misooma magaalittiif malu irratti hojjetamuuf kaabinee magaalichaatu kibxata kaleessaa murteesse. Kaabineen magaalittii walga'ii isaa bara kanaa yeroo 9ffaa taa'een
aboolee afur irratti mari'atee murtee kennaa oole. Isaan keessaa tokko qorannoo ministeera barnootaa federaalaa fi biiroo karooraa fi misoomaatiin taasifamee ka dhiyaate dhimma ganda yuunivarsiitii ilaallatudha. Qorannoo taasifame kan agarsiisu magaalittii keessatti yeroo ammaa tajaajila hawaasni argataa jiru akkuma jirutti qabatee yuunivarsiitiin dabalataan qo'annoo beekumsaa fi misooma aadaa magaalittii keessatti daran gajjabeessee akka irratti hojjetamuuf naannoo yuunivarsiitiif qabamee jiraachuun ni barbaachisa. Kanaaf ni ta'a jedhamee kafilatame daalattii kaasee haga muujjaa ka jirudha. Kaabineen magaalittis waan sana laalee erga irratti mari'atee booda qorannoo dhiyaate fudhatee bakki daalattii haga muujjaa jiru ganda yuunivarsiitii akka jedhamuuf hojiirra ooluuf raggaaseetu ka'e. Kana malees waa'ee misoomaa fi qabinsa lafaa, bulchiinsa sodaa balaa akkasumas sirna nyaata soorataa irratti labsiilee qophaa'an ilaalee raggaasisuusaa odeessi waajjira kantiibaa magaalittii irraa argame ibseera. Ogeeyyiin fayyaa kaffaltii madaalawaa dabalatee gaaffileen isaanii deebii yoo hin arganne hojii akka dhaaban akeekkachiisan. Ogeessonni fayyaa miindaa gahaa, uwwisa inshuraansii fayyaa fi faayidaa fooyya'aa gaafachuun miidiyaa hawaasaa irratti duula qindaa'aa eegalaniiru ka jedhe Addis Istaandardidha. Doktoroota, narsoota, ispeeshaalistoonnii fi ogeeyyonni baqaqsanii hodhuu dabalatee ogeeyyiin fayyaa sabaa himaalee hawaasaa adda addaa irratti duula lubbuu baraaraa turre amma kan keenya baraaruu qabna jedhu fayyadamuun yaaddoo fi gaaffilee isaanii kaasanii jiru jechuun Addis Istaandardi baaseera. Ogeeyyiin fayyaa kunneen xalayaa gaaffilee ijoo 10 of keessaa qabu ministeera fayyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatuuf dhiyeessuuf qophaa'aa akka jiran eeruun gaaffiin isaanii yoo hin guutamne lagannaa hojii dhaabuu godhuu akka danda'anis yaadachiisaniiru. Ogeessi fayyaa maqaan isaa hin eeramne miidiyaa sanatti akka himanitti kanaan dura ogeessonni fayyaa gaaffii isaanii qaama dhimmi ilaallatuuf haala mijataa fi qindaa'aa ta'een dhiyeessanii akka turan himaniiru. Haa ta'u malee gaaffileen kunneen deebii akka hin arganne eeruun dubbii kana caalaa hammeessuudhaaf qaala'insi jireenyaa guyyaa guyyaan dabalaa dhufuun sochii sabaa himaalee qindaa'aa ta'eetiin akka jalqabame kaasaniiru. Gaaffichi dhimma mirgaati malee dhimma siyaasaatis miti jedhu ogeessi fayyaa maqaan isaanii hin eeramne kuni. Itti dabaluun hojjetaan fayyaa rakkoo guddaa keessa jira. Kiraa manaa fi geejjibaa dabalatee gatiin jireenya isa sodaachisee jira. Fakkeenyaaf yoo na ilaaltan jedha hojjetaa fayyaan kun haga ammaatti maatiin ijaarree anaaf qaanii natti ta'eera ammoo baasii ani baasus humna kootiin olidha. Akkasumas miindaan ani argadhu baatii miti torbee tokkoof waan nan geenyeef akkan dirqiitti ba'ee mormii koo dhageessifadhu na taasisuuf jira jechuun himeera. Lammiileen Itoophiyaa 100 fi 63 biyyoota ollaatti baqatanii akka jiraatan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Komishinarri Olaanaa Baqattootaa gabaasa kaleessaa jechuun eebila 8 bara 2025 baaseen lammiileen Itoophiyaa 100 fi 63 ta'an biyyoota ollaatti baqatanii akka jiraatan beeksiseera. Akka ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii agarsiisutti taanaan biyyee baqattoota lammiilee Itoophiyaa baay'ee keessummeessite Sudaan yoo taatu lammiilee Itoophiyaa 68 fi 895 ta'an ofitti fudhattee jiraachisaa jirti. Faallaa kanaan ammoo lammiileen Sudaan 93 fi 359 ta'an Itoophiyaa keessatti gaaddisa godhatanii akka jiraatan koomishinichi ibseera. Gama biraan Itoophiyaa keessatti baqattoonni biyyoota 11 ol irraa dhufan akka jiran kan ibse dhaabbatichi lakkoofsi isaanis kitila tokko ol akka ta'u himeera. Itoophiyaa keessatti baqattoonni baay'inaan lammiilee Sudaan kibbaa ta'uu kan ibse koomishinichi lammiilee Sudaan kibbaa 400 fi 30 ol akka jiraatan beeksiseera. Gama biraatiin Sudaan kibbaa keessa immoo baqattoonni Itoophiyaa 700 ol akka ta'anidha kan ibse. Ragaan koomishinichaa lammiileen Somaaliyaa 300 fi 60 ol Itoophiyaa keessa akka jiran kan ibse yoo ta'u lammiileen Itoophiyaa 28 ol ta'an ammoo Somaaliyaa keessatti gaaddisa godhatanii jiraatu. Sudaan itti aanuun baqattoonni Itoophiyaa baay'inaan kan argaman Keeniyaa keessa akka ta'an eeruun achittis lammiileen Itoophiyaa tilmaaman 43 ta'an biyyattii kooluu galtummaan kan jiraachaa turan ta'uu ibseera. Gama biraan Itoophiyaan lammiilee Keeniyaa 5,672 baqattoota ta'anii jiraachaa akka jiranis akeekeera. Lammiileen Jibuutii 56 baqattoota ta'anii Itoophiyaa keessa jiraachaa akka jiran kan agarsiise koomishinichi kan Itoophiyaa tilmaamaan Jibuutii keessa jiran ammoo 14,000 ol akka ta'anidha kan inni ibse. Lammiilee Sooriyaa
749 lammiileen Buruundii 133 lammiileen Libaanos 27 mooraa baqattoota Itoophiyaa keessa jiraachaa akka jiran odeeffannoon komishinichaa baase ni agarsiisa. Pireezidaantiin Namiibiyaa lammiileen Ameerikaa sanada seeraa hin qabne biyya isaanii gadhiisanii ba'uu akka qaban yaadachiisan. Ameerikaan Afrikaanota irratti kan fuulleffattu baqataa biyyattii keessaa baasuu kanneen sanada seeraa hin qabne Ameerikaa keessatti haga hidhuutti hojiitti jiraachuutti himama. Gocha bulchaa Ameerikaa kanaaf deebii ta'a jedhanii kan yaadan pireezidaantiin Namiibiyaas lammiileen Ameerikaa sanada seeraa malee akkasuma viizaa malee biyya isaanii seenuu akka hin dandeenye murteessuu isaanii barruun The African Global News jedhamu ifoomseera. Pireezidaantiin Namiibiyaa Netembo Nandi Nidetaa lammiileen Ameerikaa Namiibiyaa seenan viizaa malee biyya koo keessa seenus ta'e jiraachuu hin barbaachisu jedhan. Qaamolee kana malees lammiileen Ameerikaa viizaa hin qabne Namiibiyaa keessa jiran baqattoota seeraan alaa jedhamuun yakkaan akka himatamanis murtaa'uusaa himameera. Namiibiyaa keessatti lammiileen Ameerikaa 500 ol ta'an viizaa malee diyaamandii, warqee, yuuraaniyeemii, sibiila diimaa fi albuuda biroo baasuuf achitti bobba'anii akka jiran himameera. Namoonni kunneen baatii eebilaa kana jechuunis eebilarraa eegalee akka sakatta'amanidha kan odeeffame. Lammiileen Ameerikaa sanada seeraa malee Namiibiyaa jiran dirqamaan biyyatti isaan deebisuufis pireezidaantiin biyyattii kun dhaadataniiru. Iraan Ameerikaa wajjin kallattiin taa'ee mari'adhu jette. Doorsifni immoo simbaasuu ittiin jetteetti. Pireezidaantiin Ameerikaa qaamaan wal bira teenyee dubbii niwukileeraa irratti haa mari'annu jechuun kan gaafataniif Iraan alkallattiin malee kallattiin si waliin hin taa'u jettee deebisteetti. Doonaald Tiraamp wiixataa dheengaddaa muummicha ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahuun masaraa isaanii keessatti wayita simatan Iraan wajjin Waashingten DC keessatti qaamaan wal arganii mari'achuuf akka jiran dubbatanii ture. Kana irratti Iraan karaa ministeera Hajaa Laashaatiin deebii kenniteetti. Dubbii himaa ministeerichaa Ismaa'eel Baqaayii biyyi isaanii alayaa Tiraampiif ergite keessatti kallattiin waliin taa'uuf qophii akka hin taane ibsameera jedhan. Tiraamp qaamaan Ameerikaa keessatti wal arginee mari'achuuf jirra haa jedhan malee Iraan garuu inni hin ta'u jetteetti. Sanbata iftaanii karaa nama sadaffaa walakkaa keenya taa'uun Oomaan keessatti wal arguuf baallamni akka qabameeru ibsiteetti. Isa Tiraamp kallattiin wal arginee dhimmi misooma niwukileeraa kee irratti haa mari'annu jechuun gaafataniif Iraan qoqqobbiin irra kaa'ameen dinagdeen kiyya miidhameera dura isanirraa kaasaa jechuun deebiste. Tiraampiif Netanyahuun kana yoo diddee si haleellaa ka jedhanii fi Teheraan doorsisni keessan gurrarra nayyaa'uu jechaanii jirti. Hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei doorsisa Ameerikaa kanaaf waraanni biyya isaanii hundi waan hundaafuu akka of qopheessan ajajaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.